Haay, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Lammiisaaf Intarteeyimentii. Ani Lammii Hirphisaan jedhama. Guyyaa har'aatiif barumsa addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Barumsi addaa ani qabadhee isiniif dhiyaadhes akkamitti akka loogoo haaraa hojjechuu dandeenyu, loogoo haaraa, loogoo bareedaa kan chaanalii keenya nuuf ibsu, kan barbaachisaadha jedhee yaade appilikeeshinii isaa wajjin qabadhee isiniif dhufeera. Egaa warreen chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanalii kana guddisuudhaaf, jajjabeessuudhaaf laayik, sheer akkasumas immoo koomentii gochuun sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa jechaa. Egaa guyyaa kanaaf appilikeeshiniin qabadhee dhufe appilikeeshiniin nu ibsa jedhee yookiin ittiin hojjechuudhaaf loogoo keenya bareechee hojjeta. Appilikeeshinii kanadhaanis immoo loogoo pilaaspiit kan jedhamu loogoo pilaaspiitii kana diskiripshin booksii jala siifan ka'anii asisin pileestoorii jalaas pileestoorii jala seentanii pileesteeriidhaan loogoo pit pilaasettanii barreessitanii argachuu dandeessu jechuudha. Egaa chaanalii keessan guddisuudhaaf, chaanalii keessan bareechuudhaaf, chaanalii keessan fudhatama akka qabaatu gochuudhaaf inni jalqabaa nu barbaachisu loogoodha. Loogoo barbaachisaa, loogoo hawwataadha. Seerri yuutuubiis immoo loogoo jiraachuu akka qabu hin dubbatama. Yeroo baay'ee barumsa addaatti hin dhageenya. Kanaafiyyuu guyyaa kanaaf ani immoo akkamittiin akka loogoo haaraa hojjennu, loogoo bareedaa miidhagaa hojjennu qabadhee dhufeera jechuudha. Kanaaf ammas irra deebi'een jedha chaanalii kana laayik godha, sabskiraayib godha, warra kaaniifis immoo sheer godha. Chaanaliin kun haa guddatu kan keessan waan ta'eef. Egaa amma kallattiidhumaan gara loogoo hojjechuutti darbaa sinna ilaalaa waan dubbadhu hundumaa dhaggeeffachaa nafaa deemtu jechuudha. Amma kallattiidhumaan appilikeeshinii isa kanaa isa hin tuqnaa tokkichuma hin tuqnaa. Erga tuqnee kunoo kan nu baasa loogoo pilaas piit jedheeti. Erga kana finne erga akkas jedhee mallattoo ishii kana ishii kiriit niw jettu kana kiriit niw jennaanii erga jennee isa loogoo jedhu kana yookiin immoo dizaayinii loogoo keenyaaf ta'u isa loogoo jedhu kana hin tuqnaa. Erga isa tuqneetti ishii mallattoo ishii kana da'uu kan jettu ishee tuqna. Kallattiidhumaan dura hin qabnu waan ta'eef bifa loogoo keenyaaf ta'u hin qabnu waan ta'eef isa tuqnaa. Erga tuqneetiin booda ishee mallattoo kana yookiin mallattoo aada tekisti kan jettu aada tekisti jetti asii kun barreeffamni kun aada tekisti jettu kana hin tuqna al tokkichaa fi erga tuqnee asitti qubee chaanalii keenya ibsu ni barreeffannaa. Amma kan koo Lammiisaaf Intarteeyimentii waan ta'eef qubee L jalqabaan tuqadhaa. Erga jalqaba qubee L kana tuqadhee barreeffamni koo akkamiin akka ta'u, dizaayinii kamiin akka bareedu kan hunda keessaa barbaadadhee ergan chaanalii kootiin kan barbaachisu argadheetiin booda yookiin immoo naa ibsa jedhee fudhadheetiin booda ammas immoo kan koo hojjechuudhaaf ani qubee E kan dabala. Lammiisaaf Intarteeyimentii kan jedhuudhaaf qubee E kanatti dabalaa. Ergan qubee E kanatti dabaleetiin booda qubee kana ani akkanaaf ta'utti kan kun hojjedha waan ta'eef isin kan keessan akka barbaadda akka isinitti gochuu dandeessu. Ani amma kan koo isinitti agarsiisuudhaaf akka anaaf ta'u akkan filadhetti hojjedhaan deema jechuudha. Isin ilaalaa deemtu jechuudha. Waan hojjedhu kana waan tuqaa deemu kana isin fayyadaa. Seerri yuutuubii loogoo haaraa loogoo jijjiiraallee jedhaa. Kanaafiyyuu isin loogoo keessan kan isiniif ibsu mallattoo loogoo keessan isiniif ibsu irra kaawwachuu qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu kun amma erga jedhee ammoo halluu kun ittiin taa'uu qabu. Amma inni kun akkatti diimessee inni sun bifuma sanaatiin yoo ta'e asumaan baakgiraawundii isaa kamiin akka ta'uu qabu. Baakgiraawundii isaa erga filadhee maal akka ta'u baakgiraawundiin chaanalii kootii yookiin loogoo kootii baakgiraawundii loogoo kootii kana erga filadheetiin booda isin baakgiraawundii loogoo argachuudhaaf baakgiraawundii isaa ishii kana ishii mallattoo kan tuttuqaa kana fakkaattu kan tuqxu erga ishii tuqxanii baakgiraawundii jedha. Kunis immoo baakgiraawundii kalar jedha. Kanaafuu baakgiraawundii kalarii jedha. Erga tuqxanii kunoo baakgiraawundii kalarii kana gubbaan kaawwadhee ergasiitii immoo maaltu nu barbaachisaa
yuutuubiin kan inni fudhatu geengoodha yeroo hundumaa fakkii soorra keenya suura keenya soorra keenya geengoodha yuutuubiin feesbuukis illee akkanuma kanaafiyyuu isas immoo akkamittiin akka dhannu akkamittiin akka irra kawannu sirriitti himuudhaaf egaa asumaan kunoo isaan kana arfan nagartuun isaan kana arfan mul'atu isaan kana arfan isaanii hunduma isaaniiyyuu aseechee kana hundumaa amma dhumaatti hin babbannachuudha. Eegi hunduma isaa bannee kun hunduma isaaniiyyuu dura warra jalqaba gubbaa jiran amma dhuma gubbaan keenya irra akkasiitii loogoon keenyas ilaa kunoo waan fakkaatu halluu fakkaatu waan nuuf uumee kunoo kana nuuf uumeera. Erga kana nuuf uumeetti kunoo kana ilaallee geengos nuuf uumeera. Erga kana ta'eeti amma immoo wanti nu barbaachisu maa inni yoonni innis maqaa chaanalii keenyaati. Maqaa chaanalii keenyaa ibsuun hin barbaachisa waan ta'eef maqaa chaanalii keenyaas hin barreeffannaa biratti jechuudha. Maqaa chaanalii keenyaa barreeffachuudhaafis immoo isa aad jedhu amma kan koo Lammiisaaf entertainment kan jedhu kana erga argadheetii booda isa nu akkaatti barreeffadheen iddoo naaf ta'u bakka hin mul'ata jedhee yaadu halluu mul'atuun halluu barreeffama irraa gani immoo baakgiraawundii sanarraa mul'atuun akkamitti akka ta'u mara filanneetoo kan nuuf ta'u gubbaa halluu adii ta'a diimaan nuuf ibsa jennu guddinni isaa kamtu nu barbaachisa iddoo barbaachisu amma guddate wayya barreeffamni isaa moo irraa fagaate wayya kan jennu hundumaa argatu annee booda yoollee nu barbaanne giingoo jenne kun mallattoo ishii kana wannoon keenya akka giingoo yookiin immoo giingoo akka ta'u barreeffamatti barreessinu kunoo ishii kana ishii amma dhumaatti ni bannachuudha amma dhumaatti oofnachuudha. Kanaafiyyuu asii akkattiin gaggatootoo deema akkatti inni yoo ta'e gubbaadhaan asii gadee hin deemaa aseecheesoo ta'e jalaanis waltu akkattiin naannessinee qubeen keenya akka waltu gochuu dandeenye jechuudha. Kanaafuu ammaan koo sararaa ta'ee akka ta'u yookiin soroorii akka ta'u barbaada waan ta'eef kun akkattiin egaa akkatti barreeffadheetiin booda halluun isaa adiitu mul'ata moo gurraacha mul'ata moo diimaa mul'ata moo hunduma isaa arga madaalee isa naa mul'atu sana hin mul'ata jedhee isa yaadu sana gubbaan kaawwadhaa. Erga isa gubbaa kaawwadheetiin booda nu akkatti ka barbaachisu erga 3D isaallee 3D'n barreeffama kootii akkam akka ta'u 3D isaa 3D jechuun barreeffamni keenya kallattii 2-3 illee akka dubbatu jechuudha. Karaa tokko duwwaa hin taane karaa 2-3 akka dubbatu gochuu barbaanne akka barreeffama keenya barbaachisu barreeffama keenya mul'ata jennee nu mul'isa yookiin immoo hin argama nama hundatti barreeffamni keenya seeraan argama jennee akka yaadnutti akka nuuf bareedu jechuudha. Barreeffama keenya bareechinee barreeffachuun nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu isin akkasiin ta'etti ni barreeffattuu ni keewwattuu kunoo mallattoo kanaan kaawwadheera yookiin akkatti kaawwadheera guddinni isaa barreeffamni kun saayizii barreeffama kootii kun amma kanaan ta'e hin ga'a inni kun asii XY isaati. XY jechuun barreeffamni keenya sarara yookiin kallattii kan gubbaa akka ta'u kallattii yaamoo kallattii xaa gubbaa akka ta'u inni kun kallattii yaa gubbaa akka ta'u yookiin immoo ziddii gubbaa akka ta'u godha. Nagartu waan ta'aa jiru laala amma yommuu tuxuu kana waan ta'aa jiru nagartu. Inni kun immoo dizaayinii barreeffama keenyaa sana garatti akkam jalaltu jalli barreeffamu immoo soroorii haa ta'u immoo kan jedhu hundumaa nuuf ibsa hin agarra mul'ata waan ta'eef erga kana hundumaa xumurreetiin booda amma erga hundumaa hojjannee wanta hundumaa nuuf ibsa jennee wanta barreeffamni keenya hin barbaachisa hin madaala jennee hundumaa erga itti hojjanneetiin booda akka barreeffamni keenya mul'atee taa'utti
iddoo barreeffama keenya mul'isutti, halluu barreeffama keenya mul'isutti barreeffanneetoo kaawwanna jechuudha. Kanaafuu isin halluu isinii mul'isu dizaayinii isaa akka barbaaddan bakka isaa iddoo barbaaddan hundumaa erga godhattanii keewwattanii booda bakka isaa hundumaa dizaayinii isaa erga hundumaa keewwattanii booda bakka hunda filattanii booda amma wanti nu hafe seef godhachuudha. Seef gochuudhaafis immoo mallattoo kun ishii kanaa jirti. Mallattoo kana hin xuqnaa, yeroo tokkoof hin xuqnaa. Erga isa xuqneeti immoo daawunlood as GPG jettu kana ni xuqnaa. Ergasiiti ammas immoo daawunlood kan jettu kana yeroo tokkoof hin xuqnaa. Erga ishii xuqneeti amma xumurre jechuudha. Ishii leeter jettu mallattoo dhumarraa leeter jettu kana ishii al tokkoof ni xuqnaa. Erga xuqnee kunoo halluu kana fakkaatu qabatee halluu bareedaa kana qabatee nuuf ba'a jechuudha loogoon keenya. Kanaafiyyuu loogoo kana erga akkatti nu ta'e kana godhannee yookiin akkatti keewwannee booda yoo immoo suurri keenya gubbaa haa ta'u, suurri keenya barbaachisa yookiis immoo halluu biraa nu barbaachisa jennee yaadne akkatti gara qorannoo keenya deemuudhaan yookiin immoo wanta appilikeeshinii jalsu deemuudhaan yookiin immoo suurallee warra ofii qabnu sana warra mobaayilii keenya irraa qabnu keessaa hin barbaanne amma haaraa kaafnee yoo ta'e as jala keewwannee yookiin immoo kirooppiiwwan fiduudhaaf immoo jira yoo ta'e as jala akkamittis immoo wanta hundumaa gochaa deemuu jechuudha. Kanaafuu guyyaa irraa qabadhee kan dhiyaadhan akkamitti akka loogoo hojjechuu dandeenyudha. Loogoon nuti hojjedhe kun isa kanadha. Kun dizaayinii isaa kana fakkaata. Nama hundumaa erga kana hundumaa ilaallee maal akka fakkaatu maal fakkaatu dizaayinii hojjedhe loogoon hojjedhe ilaa loogoon kun kana fakkaatti. Lookati bareeddu ilaa kun dizaayinii barbaaddan isin akkamitti akka barbaaddan barreeffamaan haa ta'u fakkii keessan yookiin suura keessan gubbaa kaa'uun haa ta'u kun akka barbaadanitti ibsachuu dandeessuudha. Loogoo keessan isinii karaa barbaadaniin kun anaan kattan ibsadhee isinis immoo waan isinii ta'e waan barbaachisan waan naaf ibsattan chaanalii kun naaf ibsaa jettan hundumaa irra kaawwattanii ibsachuu dandeessuudha. Kanaafuu guyyaa irraatti kanan isinii qabaadhee dhufe kanadha. Maqaan appilikeeshinii ani itti hojjedhee loogoo pilaas yookiin immoo loogoo pit pilaas jedhama. Loogoo pit pilaasii kana pileestoorii jalaa buufachuu dandeessu. Pileestoorii jala deemtanii buusuu dandeessu yookiin immoo aappistoorii jalaa buufachuu dandeessu. Karaa barbaaddan isin buufadhaatii loogoo isan bareechadhaatii loogoo barbaachisu loogoo hawwataa hojjedhaa. Yuutuubii keessan ittiin guddifadhaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aaf qabadhee kan dhufe kanadha. Chaanalii kana akka guddatuuf akka jabaatuuf guddatee boru warra gurguddoota bira akka gahuuf chaanalii kana sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayib akkasumas immoo laayik yaada qabaattanis immoo koomentii irratti na barreessaa. Akkasumas immoo barumsa haaraa torba itti aanu yookiin guyyaa itti aanutti maal qabadhee akkan dhufu karaa koomentii kan jedhu achiin naa barreessuu dandeessu. Isaan booda barumsa isin jettan qabadhee isiniif dhiyaadha. Waan daawwattaniif galatooma. Amma barumsa biraa wal agarruutti baay'ee.